Kun TV Oromiyaa Magaala Torontoo irraa isiniif darba. Mee waa'ee karaa mirga namoomaa addunyaatti yeroo deemnu akka amma ati lafa keessatti dhugatti yoo isaanis akkasitti deemanii mirgi namoomaa kun ma eegamuuf ta'a jechuudha. Maaliif? Amma fakkeenyaaf yoo fudhannee warruma Human Rights Watch fi warra jiranis kan jiran rakkina biyya biraa keessa jiru xiqqoo tokko fudhataniiti guddisan kan bakka biraa immoo guddaa jiru hin kaasanii matumaanuu kaasan. Fakkeenyaaf kan Itoophiyaa kana keessa jiru yoo fudhanne rakkinni yeroo ammaan tana uummata Oromoo irra dhihaa jiru rakkina guddaa silaa halkanii guyyaa isaan illee dubbachuun irra ture. Amma guddattoonni isinuma irratti hirkatee jira. Har'a kaan immoo warra biyya keessa akka Itoophiyaa san jechuudha. Maaliif inni kun hojjetama yoo akka amma ati reefu ibsitu san ta'e wanni deemamuuf yoo kanuma ta'e maaliif namoonni akkamitti yaadan yoo mirgi namoomaa kun eegame bakka hundatti jarri kun hojii dhabuudha. Hojii dhabanii kanaaf itti rakkatanii asii xiqqoon himanii yeroo kun wanni ta'e kaanitti dabalan kan biraa immoo hin tuqanii gurguddaa jara gurguddaan tuqanii dhugan. Inni kun maaliif ta'a? Maaliif ta'a sitti fakkaatati? Lakki akkas an akka ittiin ilaalaa hin jiru. Dhugaa dubbachuu fi sadarkaa addunyaatti waa'ee mirga namoomaa yeroo haasofnu waan beekuu qabnu tokko jira. Innis maalinni sira tuqeen tureen. Sadarkaa addunyaatti labsii adda addaatu baay'eera waa'ee mirga namoomaa ilaalchise. Labsii adda addaa sadarkaa adda addaatti yeroo adda addaa baay'eera. Sana hojiirra oolchuutu dadhabame. Maaliifi labsii sana kan baasus kan hojiirra oolchuuf deemus mootummaa waan ta'eefidha. United Nations yoo ilaalle dhaabbolee mootummaa biyyoota adda addaatii walitti qabamanidha. Miseensonni isaanii mootummoota biyya adda addaatii dhufanidha. Waliin ta'anii waa'ee mirga namoomaa irratti mari'atanii murteessanii gara biyyaatti deebi'aniitu hojiirra oolchinanii deebi'uu calmeeru. Isaan kun lamaanii yookiin sadanii tarkaanfii walirratti fudhachuutu isaaniitti cimaa. Waa tokko qabu. Biyyoonni Second World War booda jechaadha. Lola addunyaa lammaffaa booda konvenshinii adda addaa baantu jiru waa'ee mirgaa ilaalchise. Isa qabatee immoo biyyi tokko biyya biraa keessa seenuu hin qabu hin danda'u. Biyyi tokko uf danda'uu qaba. Sovereign state an jedhamtu jira. Sovereign an jedhamu jira. Jechaani bilisaadha biyyi tokko. Mootummaan tokko biyya mootummaa biraa keessa seenuu hin danda'u. Harka isaa keessa naqachuu hin danda'u waan jedhutu jira. Kanaafi kanatti dhimma baaniitu mootummoonni irra caalaa bulchiinsonni abbaa irree ta'anii uummata isaanii biyya isaanii keessatti fixaa jiru. Fakkeenyaaf kan Ruwaandaa fudhadhaa. Fakkeenyaaf kan Sudaan keessatti yeroo ammaa kan Daarfuu ta'aa jiru fudhadhaa. Kosovoo fudhadhaa. Yoggaa dhaqanii mootummoonni biyya adda addaa yookiin immoo qaamni sadaffaan yoggaatti seenuu jedhu biyya koo keessa seenuu hin dandeessu seera keenyatu international law'tu jira. Kanatu si eegaa si daangessaa jedhanii ofirraa deebisu. Walii mallatteessaniiru. Dhuguma akka barbaadan seenuu hin danda'an. Hamma sanatti mootummaan sun biyya isaa keessa uummata jiru irratti fixinsa raawwachaa jira, ajjeesaa jira, hidhuu danda'aadha. Kuni kanatu rakkina guddaa fide. Kanatti na gaafatte ana akka Human Rights Watch, Amnesty International yeroo baay'ee bakka adda addaatti bal'isaniitu haasaa jiru. Bakka adda addaatti immoo hin xiqqeessu maaliifidha kan jiru. Lakki akkasitti ilaallen. Irra caalaa Human Rights Watchiin dhaaba keenya kana wajjin bal'inaan hojjechaa jira yeroo ammaa kana. Amnesty International akkasumadha. Hidhannoo guddaa kan qabnu garuu Human Rights Watch wajjinidha. Rakkinni isaan qabantu jira. Rakkinni isaan qaban akkatti jetteetti osoo hin ta'in mootummaan Itoophiyaa namni Human Rights Watch ta'ee fi namni Amnesty International ta'e
waraqaa eenyummaa sana qabatee seenuu hin danda'u. Kanaaf odeeffannoo argachuu hin danda'anii odeeffannoo kan argatan yeroo baay'ee karaa keenyadha. Namoota keenyarraa argata. Namoota Human Rights Watch kenneefirraa argataa jiru. Yeroo ammaa Human Rights Watch bal'inaan hojjechaa jira waa'ee Oromoo irratti. Rakkinni isaan jiran, rakkinni isaan qaban kanadha. Madda oduu hin qabani, madda odeeffannoo hin qabani. Madda odeeffannoo kanaaf hamma danda'anitti hojjetaa jiru. Garuu hundasaa hojjetaa jiru jechuu hin dandeenyu. Human Rights League of the Horn of Africa isaa waliin hidhatee hojjechuuf yaalaa jira. Itoo dandeenya taane itoo akka isaaniitti duraan beekamneera taane hojii bal'aa hojjechuu danda'u dhaaba kanadha. Dhaaba kana akkamittiyyuu mootummaan Itoophiyaa daangessuu hin danda'u. Maaliif dhaabni kun bu'uurri isaa eessadha? Biyya sana keessadha. Namoota hamma barbaanne qabna. Yeroo dandeenye yeroo barbaanne qunnamuu kan dandeenyu qabna. Garuu qo'annoo guddaa adeemsifnee baasuu kan dandeenyudha. Akkuma sira haasofne kan nu daangesse garuu baajata nuti qabnudha. Kanaaf sadarkaa addunyaatti waa'ee mirga namoomaa yoggaa ilaallu baay'eetu dubbatama. Baay'eetu haasa'ama. Baay'eetu walii mallatteeffameera. Mootummoonni horii mallatteessuun garuu achi deebi'anii waan hojjetan qabame. Akka fakkeenyaatti yeroo dhiyoo kana keessatti mootummoonni biyya addunyaarra jiranii kan walii mallatteessantu jira. Bara 2006tti responsibility to protect kan jedhu jira. Jechaani dirqama uummata ofii tiksuu jechuudha. Eenyurraa protectii godhu, eenyurraa eegu, eenyurraa tiksu. Biyya sana keessatti akka fakkeenyaatti sabni tokko saba biraa irratti yoo ka'e mootummaa sanatti tiksaa jechaadha. Mootummaa waliigalaa sanatti tiksaa jechaadha. Garuu kan hojjechaa jiru akkana hojjechaa jiru saba irratti ka'e osoo hin ta'in mootummaa sanatti uummata fixaa jira. Yoo responsibility to protect jedhamu kun hojiirra oolu yoo dide strictly walii mallatteessanii waan kanarratti. Responsibility to protect kan jedhu kun yaadni isaa akkamitti dhufe yaara rakkina Daarfuur irraa ka'eetudha kan dhufeeru. Maaliif mootummoonni biyya alaa rakkina Daarfuur keessatti dhalatame genocide achi keessatti hojjetamaa jiru seenanii to'achuu hin dandeenye. Sovereign states jedhamu sanatu jira. Isa cabsuuf isa laaffisuuf kan walii galanidha. Jechaani qabxii lamatu jira. Responsibility to protect kan jedhu kuni paragraaf 138 kan jedhu jira. Mootummaan tokko uummata isaa hamma danda'amee fituu hin ta'in just rakkina keessa kan galle eeguu qaba, tiksuu qaba kan jiru. Paragraaf 139 immoo maalidha? United Nations haa ta'u qaamni hanbiraa yoo mootummaan sun uummata isaa tiksuu dadhabe yookiin yoo uummata isaa du'insarraa yookiin badiirraa oolchuu dadhabe keessa seenuu danda'a kan jedhudha. Mootummaan kun kufeera uummata kana rakkinarraa tiksuu hin dandeenye kanaaf keessa seenuu danda'a paragraafii sanaan jechaadha. Sanatu godhamaa jira amma. Garuu biyyoonni kun ammas taanaan irra deebi'anii itti himani. United Nations jechaani dhaabbilee mootummoonni biyya adda addaa walitti dhufanii hojjetan miseensa ta'aniifidha. Kanaaf kun tokko keessatti harkanfatee galuu fi karaa adda addaa wal qabataniiru. Karaa adda addaa walitti hidhamaniiru. Kanaaf ammas victimized kan ta'aa jiru uummatadha. Kanaaf nuti uummanni ofii isaa mirga isaa falmuu qabaa kan jenne kanaafidha. Tokko mootummaa United Nations irraa argachuu hin dandeenye protection akkasii yookiin immoo eeggaa akkasii. Lammaffaa mootummaa isaa irraa argachuu hin dandeenye durmaanii mootummaa isaatti miidhaa jira. Amma furmaanni jiru uummanni mirga isaa barate mirga isaa falmuu qaba wal qabate. Uummanni waliin dhaabbatee mirga isaa falmachuu qaba. Dhugaadha waan si gaafadhe hunda isaanii deebiseerta. Amma karaa maayirratti gaafii tokkoon qabaa kan dheengadda waa tokko barbaannetti dhabne isa sani waa'ee isa loogoo keessanii kan mallattoo jechuudha. Maaliif haalli afaan Oromootiin barreessuun dhabame jechuun Ingilishii fi Oromoonis kan ganda biraa yoo ilaalle afaan Arabaatiin qaba maaliin qaba kunis kanaan qaba kanaan qaba kan keenya kana maaliif yoonni isa godhu ooltani immoo akkuma jettan sanitti waan bal'istaniif jechuudha
Like akka ittiin ilaallu of course afaan Oromootiitu barreeffame rakkina hin qabnu. Afaan Oromootiin asiin afaan Amaaraatiin godaanitu barreeffame. Garuu akkuma himanii dhaabni kun yookiin Human Rights League of the Horn of Africa kan bu'uureffame Oromiyaa keessattidha. Kan bu'uureesses Oromootadha. Garuu akka miseensa namoota adda addaa ofitti qabateera. Maaliif ammas taanaan waa'ee mirga namoomaa ilaalu. Waa'ee mirga namoomaa ilaalu nuyi mirga Oromoo qofaa mitan ilaalu. Dirqamatu nurra jira akka sabaatti akka bakka alanne maaliif hanum bu'uureffame iyyuu rakkina Oromoo irraa ka'eera wanti kun. Akka seera addunyaatti akka seera namoomaatti akka uumaatti erga waa'ee mirga namaaf dubbanna taane achitti uffidhuu hin qabnu. Achitti qofaa uf daangessuu hin qabnu. Silaa dubbadheedhaan Kanaadaa keessatti rakkinni jiraannaan baasuun dirqama kooti. Kana ta'uu baannaan ani waa'ee mirgaa irraa hojjechuu hin qabu. Human rights dha. Human Oromiyaa rights yookiin immoo Amaaraa rights yookiin immoo Faranji rights miti. Human jechaan namoomaan nuyi akka namaatti kan argannedha. Rights mirga argannedha. Gartee yookaan sun cabu yookaan abbaan ofirraa deeffachuu dadhabu dubbachuufiin dirqama keenyadha. Kanaaf afaan Oromootiin barreeffamuu ni danda'a. Maa rakkina hin qabu. Afaan biraatti dabaluun ni danda'ama. Garuu nuyi afaan Ingiliziitiin waan hojjechaa jiruuf yeroo baay'ee namoota biraattis argamuu kan danda'u dubbisuu kan danda'u sana waan ta'eef malee afaan Oromootiin waan akka nuti taasifne barreessinaan nu godhu waa tokko hin jiru. Kun mirga keenyadha. Egaa karaa kiyyaadhaan gaaffii fixadheetiin jira. Garuu jireen tokko kan sii kennu ibsa yookaan dhaamsa dabarfachuu barbaaddu uummataaf. Galatoomii qaba. Waa'ee mirga namoomaa yoggaa jennu ammas irra deebinee haa ilaallu. Waa'ee mirga namoomaa har'a yaadni kun har'a kan uumame miti. Dhaloota Yesuus dura kan uumame 539 waggaa dhaloota Yesuus dura kan jalqabamedha yaadni kun. Achi ka'eetu hamma ammaatti babal'atee kan dhufedha. Maaliif ammas taanaan namni mirga isaaf dhaabbachuu qaba hamma du'utti. Akkamitti dhaabbata? Maal gochuu qaba? Kan jiru abbaatu beeka waliin marachuu qaba barnoota argachuu qabaadha. Kanaaf namni mirgi isaa cabe hundi mirga isaaf falmachuu qaba. Namuu walqixxaa dubbachuu qaba. Yaada isaa ibsachuu qaba. Yoo kun hin taane ta'e waliin ta'anii furmaata biraa barbaaduu qabu. Kana waan ta'eef yeroo har'aa irra caalaayyuu yeroo har'aa namoonni bakka mirga isaanii baraa dhufanitti dhugumadha. Waggaa darbeerra yookiin waggaa 5 darbeerra yeroo amma har'a irra jiru namoonni yeroo mirga isaanii baraa dhufanidha. Akka fakkeenyaatti kan dubbachuu dandeenyu waan Tunisiyaa keessatti ta'edha. Waan Ijipti keessatti ta'edha. Namoonni waan mirga isaanii baranii fi waggaa 40 waggaa 5 waggaa 30 meeqa dura mootummoota achirratti akka wantoota ani bulchaa turan ofirraa foqqolchuu danda'aniiru. Gaanfa Afrikaa keessa rakkinni mirga namoomaa jiru daran kan kaaba Afrikaa yookiin giddu galeessa bahaa sana keessa kan caaludha. Irra caalaa mootummaa Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti mootummaan Itoophiyaa rakkinni inni uummata irratti raawwachaa jiru uummata dararaa jiru daangaa hin qabu yookiin immoo lakkaa'amee kan hin dhumnedha. Uummanni kun mirga isaaf dhaabbachuu qaba, mirga isaaf falmachuu qaba. Rakkinni Oromoo irra har'a gahaa jiru boru warra Amaaraa irra hin gahu jechuu miti gahaas jira. Sadarkaa adda addaa ta'uu danda'a. Uummata kibbaa irra gahaa jira. Kanaaf karaa mirga isaanii itti deeffatan irratti mari'atanii mootummaa kana dura dhaabbachuu qabu. Maaliif yeroo har'aa yoggaa ilaallu waa'ee mirga namoomaa fooyya'aa hin jiru biyya sana keessa. Daran babal'achaa, daran namni hidhama, daran namni du'a, daran namni butama jira. Irra caalaa yeroo ammaa immoo kan xiyyeeffatameeru ijoollee baratan ijoollee yuunivarsiitii irrattidha.
waan gaddisiisaadha jidduu kanaan dhagaa jirru. Baasnis facaasaa jira, namoota quunnamaa jira, namoota adda addaa dhaaba adda addaa quunnamaa jira. Akka irratti hojjetamu jechaadha. Mootummaan sun kan dhaabu taanaani boru namni Oromoo jedhe namni barate tokko jiraachuu dhiisuu ni danda'a jechaadha. Kuni beekamuu qaba. Kun immoo Oromoo irratti qofaa kan xiyyeeffate miti gara namoota saba biraattis kan naanna'u akka ta'u abdii guddaan qaban. Nan amana kanarratti amantii guddaan qaban. Kanaafi rakkinni uummata Oromoo irra gahu biyya sana keessatti rakkina uummata hundaa akka ta'e ilaalamuu qaba. Uummanni kana ilaalee wal cinaa dhaabbatee mootummaa kana fuuldura dhaabbachuu qaba. Dhaabuu qaba. Ijoolleen hidhamuu hin qabani, ijoolleen reebamuu hin qabani, barattoonni du'uu hin qabani, mirga isaanii falmachaa jiranii dubbachuu danda'u, mirga isaanii dubbachuun hiriira bahuun mirga isaaniiti. Kun kabajamuu qaba kan jedhuun qaba. Galatoomna. Tole egaa obbo Gaaroma gaaffii fi deebii nu waliin deebisteef TV'n Oromiyaa galata guddaa si galcha. Galatooma isinis. Daawwattoota keenya gaaffii fi deebiin gaggeessaa liigii mirga namaa obbo Gaaromaa waliin goone asirratti raawwata. Galatooma. Oromiyaa bal'oo biyya dachii bal'aa guutuu si koomandoo arsii baalee laalaa burqaa leetotaa boqo jirraan baalee hawaa waliin geene handhuura Oromiyaa daawwanna Finfinnee Harargee walloo wallaggaa Wambaraa Jimma abbaa Jubaarinuu abbaa Booraa Bulee horaa laallee gara Gujii deemnaa yaa bal'oo mooyaalee biyya hangafa keenyaa daawwanna Booranaa. Panura baleti, Kutaa 3ffaa Oromiyaa diya naannaya. Panura baleti, Abbakiyo, Kutaa 3ffaa Oromiyaa irra naannaya. Abbiyo yaa Nuruseyniya, Kutaa kabakibba wanna nutolle nurraajibba. Abbiyo yaa Nuruseyniya, Abbakiyo, Kutaa kabakibba wanna nutolle nurraajibba. Biyya mukaa biyya gaarreni Abaakiyo biyya Dubroma magaalani Oromiyaa diya naannaya Oromiyaa diya yaadansa Abaakiyo kabbanoo tuula fagaaddisa Oromiyaa diya naannaya Oromiyaa biyya gootota Abaakiyo sooratti yaada hayyoota Oromiyaa diya naannaya ilmaan bobaa jala kaayyate Abaakiyo dirratti baatti bineensota Oromiyaa diya naannaya. Baalirina lafa teenya lafa waabeen itti buute madda walaa buutii ooyida lafa teenya itti buute Oromiyaa diya faarsa alamaayyuu qabdu jaarsa sirna gadaa bulla duudhaa dhalli ammaa wal barsiisa sirna gadaa bulla duudhaa. Wal barsiisa sirna gadaa bulla duudhaa yaadunaa wal barsiisa sirna gadaa bulla duudhaa yaadamaa wal barsiisa sirna gadaa bulla duudhaa seeraaroo wal barsiisa sirna gadaa bulla duudhaa adaaroo wal barsiisa sirna gadaa bulla duudhaa eebarataa wal barsiisa. Panura baleti, Kutaa 3ffaa Oromiyaa diya naannaya.
Abbakiya Kutaa baadiyyaa Oromiyaa irra naanna'aa. Abbiyo yaa Nurseeniya Kutaa kabaakiba wanna nu tolle nurraa jibba Abiyyo yaa Nurseeniyaa Abbakiya Kutaa kabaakiba wanna nu tolle nurraa jibba. Kananitu qabeenya uumaa Abiyyo si badhaasee waqni hundumaa Oromiyaa biyya naanna'aa Oromiyaa biyya baakiya Abiyyo sida wajjuu jirra naanna'aa Oromiyaa biyya naanna'aa biyya biyyoo qabna uumarraa Abiyyo kan itti boonu yeroo maraa Oromiyaa biyya naanna'aa laga haroo irra yaaseoo Abiyyo kenna rabbiin nu badhaaseoo Oromiyaa biyya naanna'aa. Balirena laga teenya lagni waabee nuti guute madda walaa butiyooyda lagni teenya ti guute Oromiyaa biyya baarfaa lafa hayyuu qabdu jaarsa sirna gadaa bulla duudhaa nalli ammaa wal barsiisa sirna gadaa bulla duudhaa Yaadota wal barsiisa. sirna gadaa bulla duudhaa Yaadota wal barsiisa. sirna gadaa bulla duudhaa Yaadota wal barsiisa. sirna gadaa bulla duudhaa Sidaaroo wal barsiisa. sirna gadaa bulla duudhaa Adaaroo wal barsiisa. sirna gadaa bulla duudhaa Barataa wal barsiisa. Daawwattoota TV Oromiyaa yeroo keessan filatanii nu daawwachuu keessaniif galatooma. Hanga torbaan dhufuu walitti deebinuu nagayaan nuuf jiraadhaa. Ani agartuu Shinkifeeti. Thank you.